Firii qormaata kiyyaa gaafan ilaalu waan ta'anii hin eegnetu na mudate. Shama akkam jirtu dhaggeeffattoonni keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qabu jecha seenaa dhugaa kutaa tokkoffaa isaa nu darbisanii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Amma immoo kutaa lammaffaa isaa qabannee isin dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun akka nu wajjin turtan affeerraa keenya. Firii qormaata koo gaafan ilaalu waan ta'anii hin eegnetu na mudate. Yeroo sana bakkan jiruu fi maal akka raawwachaa jiru nan dagadhe, nan wallaale. Jireenyaaf abdiin kute waan hin godhuun dhabe. Calluma jedhee osoo magaalaa keessa deemu akka tasaa karaa qaxxaamuruu gaafan dhaqu konkolaataan eessaa akka dhufe hin beekne tokko qilleensa isaan gaafan arkutu wareeriin bakka ittiin kufe hin beeku. Garuu hospitaala keessattiin of arge. Ija koo osoo walirraa hin baniin eenyu akka ta'e hin beeku. Iddoo ani ciisutti gad jedhee jechoota laphee namaa cabsan dubbachaa natti bu'a. Ani kun eenyudha gaafan jedhee calluma jedhee dhaggeeffadhu sagaleensaa obboleessa abbaa koo isa du'e natti fakkaata. Anis nanna'e. Obboleessa abbaa koo yoo ta'e inni du'eera. Namni du'e immoo hin galu. Kanaaf namni kun eenyu akka ta'e ilaaluun qaba jedheen gaafan ija koo walirraa saaqu na argee baay'ee gammade. Naa fayyitee naan jedhe. Natti marame. Boo'ichaaf jedhee odeessuu dadhabee anis gaafan isa ilaalu na gaddisiisuu barbaade. Garuu nama kana tasa ijaan argee hin beeku. Kanaaf waan hin godhuun wallaale. Dogoggoritu kan natti marame bo'uu natti fakkaate. Osuma ani yaada koo faana wal falmuu inni immoo natti marame osoo bo'uu Beekii fi Saaraan dhufani. Sana booda namichi natti marame isaan argee na gadhiisee barcuma qabatee taa'e. Beekii fi Saaraanis calluma jedhanii na ilaalu. Turtii xiqqoo booda haati Saaraa fi abbaan Saaraa lalistuu waliin dhufan. Sana booda wanti ta'aa jiru homaa naa galu dide. Anis Saaraa maali wanti uumame jira moo maaliif calluma jalaa jettuu jedheen gaafadhe. Saaraanis wanti darbeera harri harrumaadha akkuma maqaasaa. Kanaaf wanta haaraa tokkotu jira naan jette. Maalinni wanti haaraan immoo gaafan jedhu abbaan Saaraa namichi si bira taa'ee bo'u kun eenyu sitti fakkaata naan jedhan. Anis hin beeku anoo jedheen deebiseefi. Beekinis obboleessa keedha naan jedhe. Anis itti kolfuu barbaadin maaliif natti qoostaa wanta natti himuu barbaaddan maaliif seeraan natti himtanii jedheen deebiseefi. Abbaan Saaraas Beekiin dhugaasaadha namni kun obboleessa keedha naan jedhan. Anis kan na goyyomsan natti fakkaate baay'een aare. Maaliif yoo naan jettan ani ijoollummaa koo irraa kaasee akkan obbolaa hin qabneettan beeka. Haati koo fi abbaan koo eessa akka jiranis hin beeku. Du'aniiru jiruu tasa waan hin beeku hin qabu. Obboleessa kee gaafa naan jedhan naasuun akkasumas gammachuun natti dhaga'amuu barbaade. Sana booda haati Saaraa yaa mucaa koo mucaan kun obboleessa keedha. Isa hangafa kee yeroo dheeraadhaaf biyya keessa hin turre. Kanaaf ati hin beektuuni ati naan jedhan jennaan amanuun barbaade ta'ee hin beeku himmaan naan dhufe. Dubbachuun dadhabe. Kana gidduutti mucaan obboleessa keedha naan jedhan natti siiqee feenetii koo ani koo obboleessa keedhaa sababa jireenyaan adda baane malee ani haadhoo kee bilisaadha gaafa naan jedhu ani waan tokko yaaduu hin dandeenye. Sammuun koo yeroo sanaaf hojii isaa kan dhiise natti fakkaata. Haati Saaraa fi abbaan Saaraa gara manaatti gaafa galan bilisaan isaan faana gara mana isaanii dhaqe. Ana biratti Saaraa Beekii fi lalistuu qofaatu hafe. Osuma na faana haasaanii lalistuu fi Saaraan gallee dhufna jedhanii anaaf Beekii walitti dhiisanii gara manaatti galani. Anaaf Beekiinis qofaa wal bukiitti hafan. Isaan sokkanaanis natti siiqee feenii koo maali
maal siin jennaan maal na gootee naan jedhe. Anis maaltu maal akka ta'e hin beeku, garuu qormaata koo firii isaa gaafan ilaalu firii gadi aanaa waan fideef aareen osoo karaa irra adeemu konkolaataan natti dhufuusaa qofan yaadadha. Sana booda kunoo as hospitaala kanattaan of bare jedheen beekiif deebii laadhe. Beekiinis ijasaa isa bareedaa sanaan na ilaalaa innoo haa ta'u obboleessa argachuu keetti hin gammanne naan jedhe. Anis Beekii obboleessa kee inni naan jettan kun eessaa dhufeetudha? Kana dura immoo amma kana eessa ture gaafan jedhuuni. Beekiinis hundasaa yoon beeku baadhes garuu muraasa eessa akka turee fi amma maal akka irra jiru nan beekaa naan jedhe. Anis eessa ture kana dura jedheen Beekii gaafan gaafadhu Beekiinis biyya alaa ture Ameerikaa naan jedhe. Amma immoo akkamitti dhufee gaafan jedhuuni. Innis obboleettii koo jedheetu dhufeera siin jedheetu dhufee naan jedhe. Anis akkamittiin arguu danda'e gaafan jedhuuni. Iddoo ati kuftee kan baatee hospitaala kanatti si fide isadha. Inni illee dura si ta'uu kee hin barre calluma jedhee lammummaa isaa si deeggare malee naan jedhe. Garuu nutis dhageenyee gaafa as dhufnu innis as jira. Sana booda anatu fide karaa irratti naasuu konkolaataan kuftee jennaan nuun jedhe. Nutis galatoom jennee gaafa iddoo ciisichaa kee dhufuuf jennu eessa akka dhufee fi maal barbaacha akka dhufe nutti hime. Sana booda Feenixii Callisaa kan jedhamtuun barbaada obboleettii koodha nuun jedhe. Gaafa nu gaafatu nutis wanta jiru hunda itti himne jennaan innis gammadee isheen obboleettii koodha nuun jedhe. Nutis gaariidha jennee baay'eetti siif gammanne jedhee Beekii osoo afaan haasa'u narsiin ana ilaaltu dhuftee oduu keenya addaan kutte. Narsiin koos na ilaaltee amma galuu dandeessa naan jettee jennaan Beekiin ana waliin gara mana Saaraafaa na geesse. Beekiin achi na geessee gara mana isaaniitti deebi'ee gale. Anis gaafan gara manaatti ol galu kanan mootummaa Waaqayyoo gale natti fakkaate. Hordoftoonni keenyaaf dhaggeeffattoonni keenya jalqaba turaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isin jecha qophiin keenya Oromiyaa Mass Miidiyaa irraa asuma irratti xumura. Egaan kutaa lammaffaa isaa kana fakkaata. Gaafan gara manaatti ol galu gannatti kan hin galee natti fakkaate jettee egaan Feenixiin maaltu ishee quunname yookaan maal argatteennaan gannatan galee kan jettuuf jedhuuf immoo kutaa sadaffaa isaa kan walitti deebinu ta'a. Egaan subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaraa isiniin jenna. Qindeessuu dhiyeessuu kan isin waliin ture ani Sharnat Gulummaadha. Ergaa keessan kan nu geessuu barbaadan karaa lakkoofsa teelegiraamii duwwaa 965 96 13 nu geessuu dandeessu. Egaan kutaa sadaffaa isaa haga walitti deebinutti nagaatti.